Yeroo takka fayyadamnee yookiin bakka takkatti fayyadamnee dhibee hedduu irraa bilisa tahuuf sammalee irraa fayyuu ni dandeenya. Akka fakkeenyaatti asmii sammalee jechuudha. Abbaan manaa tokko haadha manaa isaa gammachiisuuf sammalee hirriba keenya yeroo hedduu nu didee dawoota waan hedduu jechuu dhiiga keenya qulqulleessuuf saffisaan dhiigni keenya akka hojjetuu fi dhayannaa onnee keenya dabaluuf dhukkuba sombaa, dhukkuba tiruu, dhukkuba coggaarraa waan hedduun kan wal qabate. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ashamaa harkafuunee hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oromoo amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin jirra jirtu sineen jedha. Akkuma baratamee warroonni subscribe gochuun maatii gootaatan hedduu galatooma. Ammas viidiyoo koo yoo ilaaltan like share godhaa hiriyoota keessanii qooda. Itti aansuun warri viidiyoo kootii haadha taatan kottaa gara mana kootii gorsaa qorsaa sammalee jechuudha. Waan hedduu dhimma dubartii kan irraa barattanii fi bareedinaa fi faaya waan hedduuf keessa qabata chaanaala Razaan Oromoo subscribe gochuun yoo jaalattan viidiyoon yeroo hunda waan gadhiifamuuf mallattoo bilbilaa cuqaasuun olta jetturra kaayadha. Hanga xumuraatti viidiyoo kana ilaaluun like gochuun share hiriyoota keessanii godha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namoonni keenya hedduun rakkoolee garaagaraatiin kan saaxilaman akka fakkeenyaatti yoo kan kennu tahee waa'ee keessattuu jechuudha asmiin qorsa hin qabu, asmiin dawaa hin qabu jedhanii kan dhibameetuyyuu beeka jechuudha. Dhibee asmii kana namoonni waan hin beeknee fi haala salphatti ilaaluu ni danda'anii. Dhibee asmii jechuun dhibee ulfaataa fi akkasuma dhibee baay'ee hamaa ta'edha. Dhukkubni asmii kuni lubbuu namaa hanga baasus takka achi citellee hin baasu hedduu kan cinquu fi hafuurri isaanii kan wal hanqatuudha. Fakkeenya fi mallattoolee isaa jechuudha kan namoonni hedduu ittiin rakkatan an akka beekutti tokkoffaa irratti hattifachiisuu hedduu jechuudha. Hattifachiisee hafuura isaanii wal hanqisuu, hafuurri cituu waan hedduu jechuudha. Mallattoolee karaa hedduun kan jiranidha. Garuu inni guddichi namni asmii qabu hedduu kan hattifatuu fi akkasuma ammootuyyuu wanni urgaa'u isaan tahu, wanni foolii hamaa qabu isaan tahu, guutumaan guututti wanni foolii funyaan kennaa fudhatu hedduudha jechuu kan isaan cinqu. Taree namoota tokko saamunaanis kan hedduu hattifachiisu. Mee akkamisiin jechuu danda'a ree namni tokko dhiqachuu malee qulqullina malee miiccatu malee jiraachuu hin danda'u. Akkasuma mana keessatti waan tolfatu malee nyaata godhatu waan hedduu jechuun waan asmii kana kama qabametu beeka. Hedduu kan dararuu fi kan hattifachiisu akkasuma mootuyyuu qabbanaa, qilleensa, bubbee, awwaara waan hedduun jechuudha. Hedduu kan isaan cinquudha. Kanaafillee inshaallahu ta'ala dawaa guddaa tahee fi akkasuma mootuyyuu ija jechuun isinii galaa mitiire isa sirriitti hedduu kanaan alatti dawaan kanarra asmiif filatamaan hin jiru jechuu kan kooti jechuudha. Irra caalaan jiraatullee ni mala garuu kan naannoo keenyatti barame. Akkasuma walqunnamtii saalaa irratti abbaan manaa tokko haadha manaa isaa hedduu jechuudha. Warroonni ni jira kana irra butamaan yoo kan isiniif gala jedhee yaada. Saffisaan kan xumurus yoo tahee dhiirri tokko akka jabaatu fi akkasuma mootuyyuu yeroo hedduu jechuu hedduu gargaara. Sababoota garaagaraatiin akkasuma mootuyyuu sababa hojii, sababa qilleensa jijjiirama akkuma baratame jechuudha. Naannollee cinqatii yaada yoo qabaatu ilmi namaa tokko yeroo kana namoonni tokko jechuudha. Dhiira tokko keessattuu shamarran keenya fedhiin isaa yookiin ammootuyyuu dhiirri jabinnaa fi akkasuma ammootuyyuu yeroo hunda rabbii tokkicha malee kan akka tokkotti taa'u tokkollee hin jiru. Ilmi namaa kun ni jijjiirama akkuma dubartii jechuudha. Waa'ee dubartii hedduu dubbadhee hedduullee hojjadhee jira. Kanaaf dubartiin takka hormooniin isii adda jijjiiramuun fuula isii qabatee akkasuma ammootuyyuu gadaamessaan isii kan bal'atuu fi akkasuma kan dhiphatu irratti kan xiyyeeffatudha. Faallaa kana dhiirrilee jechuudha jabinni isaatii fi akkasuma laafessi isaa saffisaan qilleensa, nyaata, yaadaa fi gammachuu irratti kan wal qabatudha. Ilmi dhiiraa tokko yoo kan hedduu yaadu akkasuma mootuyyuu baay'ee cinqii kan qabu tahee hiraara jireenyi ilma namaa kunuu nama yaachisa hedduudha. Kanaaf sababoota kanaafillee firii godhee sammuu isaa akkasuma mootuyyuu gaa'ela isaa keessatti gammachuudhaan haadha manaas tahee akkasuma mootuyyuu kan gammachiisee jiraatu. Kanaaf waan lama qofaa kan walitti goonee fayyadamuu qabnu yookiin waan sadi jechuudha. Asitti kan argitan kuni daa'imaa fi qullubbiidha kan walitti cuunfame yookiin ammootuyyuu walitti laaqamee wal gahe jechuudha.
asirratti kan isiniin jechuu barbaadu namoonni tokko yoo namni waan dhugaa jiru dubbatanii akka haala addaatitti nama ilaaluu fi akkasuma mootuyyuu oromummaa islaamummaa namarraa fuudhuuf jarjaranii tasgabbaayaati caqafadhaa fayyadama booda sanii wanni kun yoo kan bu'aa hin qabne ta'e yookiin yoo kanas hin tahini ogeeyyii gaafachuun akkasuma mootuyyuu maatii keessan manguddoota gaafachuudhaan qorichi kun qoricha aadaa uumamaa ta'uu fi akkasuma mootu yeroo ammaa saayinsistoonni qorattoonni kanumarraa fuudhanii qorsa faarmaasii kan isinii hojjetanidha. Kanaafi kana hubattanii ilaaltanii barattanii kaatanii nama qoosus yoo tahe akkasuma immoo nama arrabsuus wantoota adda addaa namaa kennuu fi akkasuma oromummaa fi amantii namarraa fuudhuun dursatti adda baafadhaa ka'a booda sanii as deebi'uudhaan waan barbaadan murteeffadhaa isiniin jedha. Kanaafi akkaataan qophii qoricha kennaa yookiin ammoo dawaa kennaa qullubbii fi daa'ima sadaffaan aananii jechuudha. Aanan malees fayyadamuu ni dandeenya keessattuu jechuudha dhukkuba asmiitii fi akkasuma ammotuyyuu dhibee akkama isinii himee abbaan manaa tokko gaa'ela jechuun haati manas qoricha kana barattee irraa fayyadamuun abbaan manaa isii akka fayyadamu godhuu ni dandeetti. Akkasuma immoo isii namuma kamiifiyyuu dhukkuba kamiifiyyuu baay'ee jechuun isinii gala jedhee yaada. Kanaaf jalqaba irratti dhibee garaa kennaa hunda keessaaf dawaa nu haa ta'u yoo jenne qullubbii fi daa'ima qofa walitti laayinee osoo guyyatti yeroo takka nyaanne baay'ee bareedaadha. Aadaa godhannee immoo torban keessatti osoo al tokko maankaa tokko fudhannee hedduu bareedaadha. Baay'isoo osoo hin taane daa'ima maankaa tokko yookiin maankaa lamaatii fi qullubbii firii 3 firii isiniin jedhu mataa miti firii 3 qofti gahaa firii lamas takkas jechuudha. Walitti goonee garuu asirratti kan hedduu isinii ibsuu barbaadu namoonni hedduun keessan nagaafatan qullubbii yeroo barbaadan jirtus mummurtanii dirqimsuu dandeettanii garuu daqiiqaa 15 erga mummurtanii osoo daa'imallee walitti makiin teessisuu ni dandeettanii dirqama jechuu barbaade. Itti aansee aanan burcuqqoo tokkooti inni kuni warroota akkasuma isinii itti deebi'a qullubbii firii 3 fi akkasuma mootuyyuu aanan burcuqqoo tokko daa'ima dhiyeeffanna jechuudha. Inni kuni akkuma reef isiniin jedhee fedhii walqunnamtii saalaa irratti fi dhukkuba asmiitii jechuudha. Hedduu qoricha ajaa'ibaati isa kana yeroo hunda fayyadamtanii kunis dhukkuba asmiitiif hedduu bareedaadha. Haaluma margitaniin aanan erga ho'isne daa'ima maankaa tokko akkasuma mootuyyuu aananii fi qullubbii waliin danfisne burcuqqoon nayne galgala hunda kan dhuynu jechuudha. Yeroo sanitti hojjechuu osoo hin tahin adeemsa keessatti kan bu'aa qabeessa tahee fi akkasuma immoo daa'imni akkuma beekamu hormoonii kenna ho'isuufis tahee akkasuma albuuda hedduun kan badhaadhee fi viitaaminoota hedduu kan qabu bareedina fuula keenyatiifis tahee bareedina gogaa keenya laaffisuuf qulqulleessuuf akkasuma faangasii fi baakteeriyaa adda addaa ajjeesuuf hedduu kan nu gargaaruu fi kan nu qulqulleessuuf nu gargaaru hedduudha jechuu faayidaa isaa kana sanii osoo hin tahinii waan inni ammatti isin barbaachisu akka mata dureetitti jechuudha kan qabadhee dhufe dhukkuba asmiitii fi waa'ee jechuun ilma dhiiraa ilma namaa kanarratti akkuma reef isinii himee jabinnaa fi laafiinsi ilma namaa keessatti akkuma jirutti tahee rabbiin malee kan jijjiiramne hin jiru. Namoonni yaada garagaraa fagaattanii fudhachuu osoo hin tahin deebitee dubartiileen abbaa manaa isii kunuunfachuun barbaachisa. Abbaan manaa illee kunuunfamuu haadha manaa ofiiti akkasuma haadha manaa ofii kunuunsachuun baay'ee barbaachisaadha. Tajaajila walii godhuun jechuudha. Kanaaf itti aansee jechuudha namoonni dhukkuba asmii qabdanii hedduu isin rakkisu sammalee jechuudha. Namoonni dhukkuba sombaa hedduu ijoolleen nagaafataa jirti. Dhukkuba tiruu irraa dheengadda hojjadhee jira. Hirdii fi daa'ima namoonni hillaallee aanan itti dabaltanii keessattuu hirdii fi aanan hirdii namoonni tokko hin beeku jettanii turtanii hirdiin nyaataan kan godhamu sanidha. Viidiyoo isin dheeressee asumaan turtii gaarii fayyaan faaya subscribe like share gochuun hanga xumuraatti viidiyoo warri ilaaltan galatooma hedduu isin jaalladha. Like gochuun na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa horaa bulaa fayyaan faaya Oromoo kogu